Waaw maashaallah oduu gammachiisaa namoota addunyaa kanarra jiran hunda isaaniitii fi umurazaan mana ni bitatte moo ni ijaaratte akkasuma immoo kan hojiiti kan jedhuu fi assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuuni warroon amantii biraa qabdanis jirra jirtu sinin jedha akkuma sitti argitanitti mana kutaa sagal qabu mana haala ammayyaa taheen miidhagaa bareedee ijaaramee diizaayinii ajaa'ibaatiin diizaayin tahee haala suuricha sitti argitaniini akkuma sitti argitan kana manni kuni finishingii xumuraa irra dhihaatee jira gibbiin isaa yookiin dallayni isaa ammoo abaaboodhaan kan booda faayamuudha jalqabarraa hanga xumuraatitti viidiyoo kana sheer laayik walii gochuudhaan warroonni addunyaa irra jirtanii fi maallaqa kaashii harkatti qabdan mana akkanaa kana obboleessi kennaa Kanaadaa irraa jechuudha bifa amantummaa fi akkasumaan seera qabeessaan maallaqa isaatiin ijaarree fi xumurree jirra haalaan margitan kana tokkoffaa irratti akkuma sitti argitanii mana fincaanii alaati baay'ee kan bareeduu fi manuma kanarratti kan hojjetame walumaan kalaqame jechuudha yookiin uumameedha asitti kutaa lammataati kutaalee saglan lakkaa'uudhaan kan isin agarsiisuu fi hanga takka finishingin xumuramuu baatullee jalqabarraa hanga xumura viidiyoo guyyaa biraallee isinii fiduu danda'a gaafa takka jennee lafa eegalluu fi akkasuma ammoo tuyyuu qonforru yookiin ammoo utubaa isaa dhaabnuudha jechuudha kanaaf kutaa sadaffaadha amma kan seenaa jirruudha ala isaallee asumaan daawwataa akkasuma ammoo diizaayinii isaa kana miimiqa keessantu jaalata maashaallah jechuudha diizaayinii barbaadan kan isin ijaaramuu fi akkasuma koorniisiin qalamii fi maabraatiin isaa hundi isaa kan of keessaa wanni sirriitti isin hubattanii naa beekuu qabdanii wantoota babbareedoo tahee fi faaya taheen kan uumamee yookiin ammoo hojjetameedha namootiin biyya addunyaa kanarra jirtan kan kaabaa kan dhihaatii fi warroonni biyyoota gurguddatan jirtanillee ijaarachuu dandeettan amma kutaa afuraffaadha wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdan kutaan kuni baay'ee kan bareedu kichinii yookiin ammoo tuyyuu mana meeshaatii isiniin jechuu danda'a afaan adda addaatiin waamuu ni dandeettanii garuu ammoo ani afaanuma biyya keenya kan amma keessa jiruun isiniif ibsa akkanatti bareeda koorniisii isaatii kichiniin kuni yookiin manni hiqaallee hedduu kan bareeduu fi kunoo haala kanaan innis finishingin isaa hanga takka kan hafuu fi akkasuma ammoo tuyyuu kichiniin kuni diizaayinii bareedaa ta'e girgiddaa fi lafaan kan dalagameedha gubbaan isaa gana asitti na of kolchaa lafti hin xumuramne awwaara waan qabuuf baay'aan gurraacha na jalaa xuraaf ol qabadhee isiniin jedha dhiifa manaaf gochuuf isin mana qofa laalaa isiniin jedha bakka kana gana gandaan meeshaa itti dhiqanii fi akkasuma saramiikiin akkasuma ammoo tuyyuu bakki nyaata itti hojjetan hundi isaa tuyyuu kan galuudha kunoo haala sitti argitaniin gana gandaan bishaan hiqaa irra dhiqanii asirratti saramiikaa fi bootaa akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeettan amma finishingin isaa jalaa xumuramee gubbaan cufamuudha asii bakka ibiddaati yookiin ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka barbaadanitti jechuudha diizaayinii filachuu dandeettanii sarchi gootanii akka addunyaa jirutti asitti bakka firiijiiti wanni isin sirriitti beekuu qabdanii mana kana ka'umsarraa yookiin jalqabarraa hanga xumuraallee isinii fiduu ni dandeenya isin barbaadan taananiin viidiyoo kana sheer waliif godhaa kuni kutaa shanaffaadha kichiniin afuraffaa yoo ta'u inni kun kutaa shanaffaadha kutaan kunillee ammoo tuyyuu hedduu bareedaa kan tahee fi akka isin argitan kanatti ifaan isaa koorniisiin qalamiin isaa hedduu kan bareeduu fi haala ammayyaa taheen isa qofa maaliidha waan hedduu ganaa kan argitanidha hiriyoota keessanii sheer gochuu fi maallaqa meeqan jalqabamee meeqan xumuramee warri jettanillee viidiyoo biraa irratti qabadhee isiniif dhufuu ni danda'a amma kutaa jahaffaadha kutaan jahaffaaleen hedduu kan bareeduu fi akkasuma immoo asirratti waan hedduu kan isinii ibsu kunoo akkuma asitti argitaniin asitti kutaa jahaffaa kana afoo ijoolleefillee ni taha kutaa ijoollee sababbiin isaa kutaa maatii afoo kanaa waan jiruuf akkasuma immoo tuyyuu kutaan saalona yookiin kutaan boqonnaa afuma kanatti dhihaatee waan jiruuf amma isa torbaffaadha kottaa isiniin jedhaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan addunyaa kanarra jirtanii fi chaanaala umurazaan oroo hordoftan hundi keessan bakki kuni bakka dhiqannaa yookiin ammoo tuyyuu gandaa harkatti dhiqatanii fi mastaawoti adda addaa diikooraa diizaayin gochuu danda'amuudha itti aansuun kuni amma kutaa saalonaa yookiin kutaa boqonnaati afoon isaa kuni baay'ee guddaadha garuu viidiyoo ni xiqqeessaa akkuma isin beeytan jechuudha hedduu guddaa kan tahee fi kaaree balbalaatiin yoo nuu himi jettan isinii himuu danda'a akkasumas illee finishingin isaa gubbaa xumuramee keessi jalli hin xumuramne tokkoffaa irratti wanni ani isin agarsiisuu barbaadu yoo jiraate namootiin roottoo kana barbaadan eessattuu jechuudha magaalaa kam keessa jiraattanillee isiniif qopheessuuf qophiidha gubbaa galaa roottoon kuni koorniisiin kutaa boqonnaa yookiin saalonaa haala kanaan bareedaa isiniin jedha isin diizaayinii adda addaa ajajachuu dandeettanii guutumaan guutuutti girgiddaan tokko hanga balbalaatti tiivi istaandii yookiin ammoo kan tiiviin irra qobatu kan cufameedha asitti ammoo
ammoo iyyuu haala bareedu kanaan as keessa waan ajaa'ibaatii fi waan baay'ee bareedutu iyyuu jira. Inni saglaffaan kottaa isiniin jedha. Kutaa ciisichaa hedduu bareeduu fi akkasuma balbala hedduu namatti tolu. Wanni adda ta'e asitti yoo hin jiraata jedhee haala ammayyaa fi bareedaa ta'een isin agarsiisu ta'e tokkoffaa irratti qumsaaxinii yookiin ammoo saaxinii uffataa dhaabbataati. Saaxiniin uffataa dhaabbataa kuni akkaataan uumamni isaa yookiin kalaqni isaa hedduu ammayyaa kan ta'ee fi isuma keessaan gara mana fincaanii kan deemanidha. Wanni sirriitti hubachuu qabdanii kunoo asitti madardaraa uffata irratti daradaran yoo ta'u asitti illee akkasuma madardaraa xiqqaadha. Kun guddaan bu'ee kun xiqqaan bu'ee gubbaan isaa gubbarratti dabalatallee kan qabudha. Kunoo korniisiin isaa hedduu kan nama boqochiisuu fi sammuu keenya ittiin boqochuu dandeenyu. As keessa immoo sarpiraayiziitu jira. Kottaa laalaa walumaan haalaallu isiniin jedha. Sarpiraayizii kun maali warri jettanii fi kunoo asumaan mana fincaanii keessa kan seenanii fi asitti gandaa yookiin kan qaama itti dhiqatan ganaa finishingiin xumurama. As ammoo mana fincaaniiti yookiin ammoo irra taa'anii kan itti fayyadamanidha. Kan lafas ta'uu danda'a, kan teessumaa ta'uu danda'a. Walumaa galatti bakka kana gandatu galaa baay'ee namatti tola. Wayii jireenya hunda keenya rabbiin akkanatti nuuf laaffisu isiniin jedha. Isaa jiraattanii biyya addunyaa kanarraa namootiin haala kanaan jechuudhaan qunnamuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 Umurozaan heloo yoo jettan ogeessichaanis tahee hojii kana karaa bareedaa ta'e salphaa taheen isin qunnamsiisuu ni danda'a. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdani asumaanii gara kutaa reef isiniin jedhe kan ijoollee ta'uu danda'a yoo jedhe kutaa boqonnaa yookiin saaloona keessummaan fedhe yoo jiraate gola ofii hirribaa asumaan gadi ba'an jechaadha. Amma immoo gibbii yookiin ammoo dallaa keessa kan isin agarsiisu taha. Na wajjin hanga xumuraatiitti turtii gaarii laayik sheer hiriyoota keessanii godha waliif qooda. Gibbichi kuni haaluma amma isin argitan kanaan jechuu dalloonni kuni abaaboodhaan faayamuu kan heduu fi iddoon bishaanillee gaafa xumurame inshaallah wataala rabbii warra sannoo haa godhu kan isinii waraabuu fi kan akkasuma immoo argitan ta'a. Bakka irra dhaabadhu kana jechuudha seeftii yookiin ammoo tuyyuu bakka manni fincaanii bishaan yookiin xuriin adda addaa itti seenuudha kan makiinan keessa haramuu danda'u jala sanitti awwaalamee qotame dhagaa fi akkasuma immoo wantoota adda addaatiin kan bu'eedha. Bakka kanneen abaaboo fi amma ogeeyyiin hojjetaa jiranii saramiika galchaa jiranii keessi isaa biyyeedha. Abaaboo yookiin biqiltuu adda addaa waan babbareedinaa fi miidhagaaf ta'an kan dhaabnu ta'aadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin addunyaa kanarra jirtanii gara itti ijaarattan dhabdanii ufii ammoo hojii dhaabdanii dhufuu hin barbaanne haala kanaan gibbii keessanis tahee dallaa yookiin mana keessan bareechifnee isiniif qopheessuu ni dandeenya. Akkuma reef isiniin jedhee lakkoofsa kiyyaa iskiriin irra jiruu fi finishingiin isin xumuramne viidiyoo hanga xumuraa fi jalqabarraa hanga xumuraa qabadhee isinii dhufuu ni danda'a. Heloo jechuun sheer waliif godha.